Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaa oduu waliin himabichi shumetii hanga xumuraatti nufaana tura. Waldeeggaruun tokkummaan yoo dhaabbanne Itoophiyaa biyyoota Afrikaa fakkeenya taatu ijaaruu dandeenya jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummichaa sagantaa walharkaa fuudhinsaa kaartaa lafa giddugala aadaa Amaaraa magaalaa Finfinneetti ijaaramuu irrattidha. Haasaa taasisanii dabalata oduu kanaa qabna akka itti dhiyaata. Giddugala aadaa Amaaraa magaalaa Finfinneetti ijaaramuuf kan oolu lafti hektaarri 42 bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti walharkaa fuudhinsi gaggeeffamee jira. Sagantaa hojii jalqabsiisuu giddugalichaa irratti kan argaman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed waldeeggaruun tokkummaan yoo dhaabbanne Itoophiyaa biyyoota Afrikaa fakkeenya taate ijaaruu dandeenya jedhan. ከተባበርን እንበለጽጋለን፣ ከተባበርን እንለወጣለን፣ ከተባበርን ማንም እንደ አባቶቻችን አይደፍረንም። ነፃነታችንና ክብራችን yeroo tokko taane ni guddanna, yoo tokko taane ni jijjiiramna. Akka abboota keenyaas namuun se'atu kabajaa fi bilisummaa keenya qabannee Itoophiyaa gara badhaadhinaatti ceesisuuf har'as dhaamsi koo jaalalaan dhiifamaa fi walii yaaduun tokko taane Itoophiyaa misoomsuun Afrikaaf fakkeenya akka taanu amaanaan isiniin jechuu barbaada. እንሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ጨራቂ ወልዳ ሚሶማ ናannoo Amaaraa ijaarsa misoomaalee bu'uuraa keessatti taasisaa jirus dinqisiifatanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagarsi waltajjichaa irratti argamuun giddugalli ijaaramu kun karaa uummata naannichaa qixa sirriin mul'isuun ijaaruudhaaf qophaa'uu dubbachuun uummanni hanga xumuramutti akka isaan cinaa dhaabbatus gaafatanii jiru. ይሄ የበዓል ማዕከል ሲገነባ ሁላችሁም እዚህ ቤት ያላችሁም በቴሌቪዥን በአሁኑ ሰዓት ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ giddugalli kun yoo ijaaramu namoonni asitti argamtanis uummanni naannoo Amaaraa fi guutuu biyyattii ijaarsa giddugalichaaf sochii taasisnu irratti akka nu deeggartan waamicha isinii dhiyeessina. Ijaarsa giddugala kanaa qofa osoo hin taane ijaarsa giddugaloota aadaa sabaaf sablammoota birootifillee heeyyamee waan jiruuf harka wal qabachuun tokko taanee waliin hojjechuun biyyi keenya akka guddattuuf gahee keenya haa baanu jechuun dhaamsa koo dabarsa. እንድንተባበር አደራላለሁ። Pirezidaantichi kutannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee galateeffatanii jiru. Ijaarsi giddugalichaa magaalaa Finfinnee giddugala turizimii gochuudhaaf sochii taasifamu keessatti gahee guddaa qaba kan jedhan immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. ባህሎቻችን ትውፊቶቻችን ጭምር የቱሪስት መስህብ መሆን ይችላሉ። aadaa fi duudhaawwan keenya hawwata turistii ta'uu danda'u. Kana gochuudhaaf waldaaleen misooma kunneen qabeenya walitti qabne gara naannolee qofa geessuu osoo hin taane Finfinnee irratti itti ijaarraa jedhan. Magaalaa Finfinnee giddugala aadaa yoo goone madda hawwata turistii aadaa fi duudhaa keenya gara doolaaraatti jijjiiru. Eenyummaa keenyas kan ibsan waan ta'aniif deeggaruu fi bakka ijaarsa giddugala aadaa kanaa kan qopheessine lafa qopheessuu qofa osoo hin taane hanga ijaaramee xumuramutti bulchiinsi magaalichaa cinaa jira. Ijaarsa giddugalichaaf hanga ammaatti birrii miliyoona 100 fi miliyoona 20 gama waldaa misooma naannoo Amaaraatiin walitti qabamuun himameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa waldaa misoomaa Oromiyaatiif taasisuu cimsee kan itti fufuu ta'uu kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Qopheessummaa kutaa magaalaa Araadaatiin konferensiin waldichaa taa'amee jira. Hawwii Taaffasaa dabalatu kana qabdi. Konfiraansiin waldaa misooma Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaatti geggeeffame. Konfiraansicha irratti hooggantoonni olaanoo mootummaa, miseensonni waldichaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Waldaan misooma Oromiyaa bara 1985 miseensota 600 kan hundaa'e yoo ta'u, yeroo ammaa miseensota miliyoonaan lakkaa'aman horateera. Akka kutaa magaalaa Araadaattis miseensota buleeyyii 740 qabu irratti miseensota dabalataa horachuun 4,400 oliin gahateera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Araadaa Miidhagsaa Kabbadaa waldaan misooma Oromiyaa buufata fayyaa, mana barnootaa, bishaan dhugaatii fi kanneen kana fakkaatan irratti kan hojjetu ta'uu himuun dameen waldichaa kutaa magaalaa Araadaa jirus hojii jajjabeessaa hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Waldaan misooma Oromiyaa damee Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa bara hundeeffame isaarraa eegalee hojii waldaan misooma Oromiyaa hojjetu utubuudhaan deeggaruudhaan cinaa dhaabbachuun waan irraa eeggamu hunda raawwachaa turee jira. Fakkeenyaaf keellaa fayyaa, mana barnootaa, bishaan dhugaatii, oolmaa dargaggootaa, bosona kunuunsuu fi kan fakkaatan misooma naannoo keenyaa irratti hirmaachuun guddisuun abbummaan gahee olaanaa bahaa akka jiru kanuma beekamudha.
Walitti qabaan boordii fi hundeessaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waldichi bu'aa bayii hedduu keessa darbuun sadarkaa amma jirurraa gahuu dubbatu. Sadarkaa adda addaatti rakkoo isa quunname cabsuudhaan miseensi isaa xinnaarraa ka'uudhaan har'a gara miliyoona 7 dhiyaatu ta'ee jira. Deeggartoonni isaa immoo guutuudhaa jechuun hin danda'amu. Kun hundumtuu tan dhufe mootoo isaatiin mul'ata isaatiin hundumtuu immoo halkanii guyyaa akka bu'aa qabeessa ta'u waan xaaraniif waan hojjetaniif nageenyi ollaarraa calqaba, maatirraa calqaba, gandarraa itti fufa, magaalaan nageenya uumu. Kanaaf olloota keenya, ganda keenya, magaala keenya hundumtuu karaa nagaatiin qabanne boruuf ijoollee keenyaaf biyya ta'u ijaaruu keessatti gahee olaanaa taphatu jechuun barbaada. Waldaan misooma Oromiyaa misoomni tokkummaaf jechuun hojjechaa jiraachuu kan himan kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gara fuulduraattis qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Waldaan misooma Oromiyaa ganamumarraa jalqabee tokkummaan misoomaaf jedheet jalqabe. Misoomni tokkummaa barbaada. Waliin hojjechuu, waliin qindaa'uu, wal deeggaruu, wal dhaggeeffachuu, waliin galma ga'uu, waliin irraa fayyadamuu. Kun ganamaan galeef waldaa misooma Oromiyaatiif. Kanaafuu ammas misooma keenya galmaan ga'uudhaaf hiyyummaa keessaa baanee galma badhaadhina kaanne bira ga'uudhaaf hundi keenyayyuu tokkummaan nu barbaachisa. Misooma mootummaan hojjetamuu hin dandeenye itti fufsiisuu fi kaayyoo eegalamii bakkaan ga'uuf waldaa misooma Oromiyaan sochii taasifamu bulchiinsi magaalichaa kan deeggaru ta'uu Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Misooma mootummaadhaan hojjetamuu hin dandeenye hunda humni guddaan uummata harka jira. Gama kanaanis kaayyoo jalqabdan kana galmaan ga'uudhaaf sochii gootan keessatti hunda magaalaan Finfinnee isin wajjin jira, isin deeggara, isin qindeessa. Waan barbaadan irratti isin wajjin dhaabbataa carraa kanaan kan isin mirkaneessuun barbaada, jabaadhaa jechuun barbaada. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni misoomaa birrii biiliyoona 13 oliin hojjetaman ogeessota miidiyaatiin daawwatamanii jiru. Haaromsa gamoo bulchiinsa magaalaatti ijaarsa piroojeektii wiirtuu Adwaa, haaromsa galma aadaa fi tiyaatiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroos daawwatamaniiru. Gamoon bulchiinsa magaalaatti erga ijaaramee waggaa 60 lakkoofsis bifa seena qabeessummaa isaa hin jijjiirre haaromfamaa jiraachuun daawwannicha irratti ibsamee jira. Yeroo ammaa kanas hojiin haaromsaa gamoo bulchiinsa magaalaatti dhibbeentaa 71 irraa gahuun kan ibsame ta'uu Daayirektarri piroojeektii magaalattii Injiinar Shimallis Sheetuu baatii adoolessaa dhufu xumuramuudhaaf hojjetamaas jira jedhan. Piroojeektiin Adwaas dhibbeentaa 60 irra gahuu beeksisanii jiru. Bulchiinsi magaalattii waggoottan dhiyoos piroojeektootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun yeroo karoorfametti xumursiisuudhaaf akka hojjetamaa jirus daawwannicha irratti ibsameera. Misooma aanaa ammayyaatiif sirni galii walitti qabuudha gaggeeffameera. Sirnicha irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa Injiinar Haabtaamuu Tagany, ajajaa humna qilleensa raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Yirmaa Mardaasaa dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa argamaniiru. Saganticha irratti Obbo Shimallis Abdiisaa miseensonni mootummaa misoomni mootummaa qofaan hin milkaa'u humni misoomaa bu'aa bakka bu'iinsaa hin qabne humna uummataati jedhanii jiru. Kanaafis uummanni aanaa ammayyaa fakkeenyummaa ta'uu ibsaniiru. Fulbaana dhufurraa eegalees uummata aanichaa daran fayyadamaa kan taasisu daandii Naamboo Walisoo diizaayiniin isaa hojjetamee caalbaasiidhaaf akka dhiyaates beeksisaniiru. Qabeenya aanaa ammayyaa dirreen cinni shananii fi kanneen biroo jiru haala itti fayyadamuu fi bu'uuraalee misoomaa murteessaa ta'uun eeranii jiru. Tiraktera aanaalee fi godinaalee biraattiin arginu aanaa ammayyaa fi godina Shawaa kibba lixaa keessattis mul'achuu qabu. Qonnaan bulaan keenyas kanarratti gahee isaa bahachuu qabaa jedhan. Aanichatti kan dhalatan
Ajajaan humna qilleensaa raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa mootummaa uummataa fi abbootiin qabeenyaa qindoominaan hojjannaan rakkoo aanichaa yeroo gabaabaa keessatti furuun akka danda'amu ibsanii jiru. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa Injiinar Habtaamuu Taganyis gaaffii daandii hawaasni aanichaa kaasuuf deebii akka argatuu fi kan hojjetu ta'uu himaniiru. Misooma aanaa ammayyaa fi sirni galii walitti qabu kanaan birrii miiliyoona 60 ol waadaa galamee jira. Saganticha irrattis jiraattonni aanichaa hooggantoonni sirnicha irratti argaman kennaa garaagaraa gumaachaniif jiru. Gabaasni kan OBN. Itoophiyaan yaa'ii diroonii addunyaa 15ffaarratti keessummaa kabajaa ta'uun hirmaachuu eegaltee jirti. Yaa'ichi Chaayinaa magaalaa Shenzenitti taa'amaa jira. Deetaa Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Ahmadiin Mohamed karoora dinagdee dijitaalaa riiformii dinagdee biyyattii keessatti xiyyeeffannaa olaanaa argatee fi teekinooloojiin diroonii murteessaa ta'uu eeranii jiru. Kana hordofuunis Itoophiyaan seeratti fayyadama diroonii baasuun qaamolee xiyyaara namtolchee balali'uu hojii garaagaraa hojjechuuf barbaadanii fi haala mijaa'aa shee himaniiru. Gama kan namuu muuxannoo Chaayinaa qoodachuun hojii hegereetii fi galtee guddaa ta'us ibsaniiru. Chaayinaa Gwaanjuutti Daarektarri Qoonsilaa Itoophiyaa Ambaasaadar Uunatu Bilaataa Itoophiyaan teekinooloojii diroonii damee qonnaa fayyaa kunuunsa naannoo bulchiinsa lafaa fi kanneen biroof itti fayyadamuuf carraaqaa jiraachuu beeksisanii jiru. Yaa'icha irratti ogeessonni biyyoota garaagaraa hirmaachaa jiru. Kalaqoonni diroonii haaraan 200 ta'anis yaa'icha irratti dhihaachuun isaanii ibsameera. Nageenya naannoo isaanii eeguu keessatti adda durummaadhaan gahee isaanii kan baatan ta'uu jiraattonni godina Jimmaa himaniiru. Mariin dhimma nageenyaa qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee magaalaa Jimmaatti taa'amee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Jimmaa irraa nu qaqqabe ammoo baay'ee kafanii akka ta'anutti dhiyeessa. Mariin haala yeroo fi nageenya irratti xiyyeeffate kun qaamolee hawaasaa godinichaa hirmaachisuun magaalaa Jimmaatti taa'ameera. Hirmaattotni marichaa qaama hidhateef da'oo osoo hin taane saaxiluun nageenya naannoo isaanii mirkaneessuuf akka hojjetan himaniiru. Mootummaanis qaamolee keessa isaatii humna shororkeessaa waliin hidhata qaban irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafataniiru. Oromoof qabsaa'amaa Oromootti qabsaa'amee wanti dhufu hin jiru. Kanaaf namni hundinuu sammuu isaatii yaaduu qaba. Wallagga amma miidhame. Wallagga bilisa bahee jira. Uummanni Wallaggaa gidiraa hangana jedhame hin argine. Karaa mootummaatiin wanni barbaachisu ammas karaa keessanii wanni barbaachisu waan misooma irratti hojjettanuun ol hamma filannoo kana ceenee nagaa ta'anutti nageenya irratti hojjechuun dachaa ta'uu qaba jechuun isinii dhaaman. Dhimma sabaa naazii Hitler irraa adda miti shaneen biyya keenya kan nurratti raawwataa jiru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu qaamoleen hidhatanii socho'an nageenya guyyaa guyyaa uummataa boorisaa turuu himaniiru. Yeroo dhiyaas garuu mootummaan tarkaanfii cimaa fudhachuun qaamolee nageenya uummataa boorisan kanneen dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Jijjiirama kana itti fufsiisuudhaaf filannoo keenya kana mirkaneessuudhaaf shanee karaa limuu saqqaatiin cabsitee galtee fi wallaalaa siyaas keessa jirtu funaannattee karaa agarsiistuu shiftaa shororkeessituu nu keessa jirtus fayyadamtee socho'aa jirtu yeroo gabaabaa keessatti balleessuudhaaf qophaa'aa ta'uu kan keenya sirriitti mirkaneeffachuu qabna. Shaneef mootummaan waliin madaalu walitti wal dorgomsiisuun hin danda'amu. Shiftaan humni gahaan jira, uummanni jira. Torbee lama keessatti funaannee isii balleessinu balleessine isii karaa nagaadhaan galuu barbaadu karaadhaan gashinaa jechuudha. Itti aanaan Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Xilaawa Amantee gama isaaniitiin sochiin humni shororkeessaa shanee yeroo garaagaraatti nageenya uummataa jeequuf taasisaa ture tarkaanfii uummatnii fi mootummaan fudhateen fashalaa turuu ibsaniiru. Mootummaan qaamolee keessoo isaa humnichaa waliin hidhata qaban irrattis tarkaanfii fudhachaa jiraachuu himaniiru. Bakka lama isa dhaabbatu, arraba lama isa dubbatu, arraba isaa irraa kutuudhaaf qophiidhaan akka mootummaatti. Iddoo lama kan dhaabatu miilla isaa gabaabsuudhaaf akka keenyatti kan nuti qophoofnu. Kan gorfamuu qabu kan sirraa'uu qabu yoo jiraates hin gorsinaa, hin sirreessinaa,
yoo dide immoo tarkaanfii araaraman qabne fudhanna. Kana beekuu qabdu. Kanarratti hundooftanii firri keessan, aaliin keessan, namni beektanu bakka adda addaa warra shiftoota duukaa kan socho'u yoo jiraate ammuma dhaamsa dhaamaatiiti akka inni galu godha. Kan barbaadu nutis kana nama dogongore akka inni karaatti deebi'u gochuudha. Kaayyoon keenyas waan ta'eef kana hojjechuudha. Shaniin ni baddi. Jimma bakka diinni olaantummaa itti argattu utuu hin taane bakka awwaalcha diinaa gochuudhaaf arrasitti waadaa gallee bahuu qabna. Kan ammoo ni taasifna. Godina Arsiitti qaamolee nageenyaaf leenjistootaa dhimma nageenyaa filannoo irratti xiyyeeffatee kennamee jira. Leenjichaaf filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaan karaa nagaa ta'een akka raawwatamu gochuu keessatti gahee qaba jedhamee jira. Gabaasaa jira dhimmoota kominikeeshinii godina Arsii Awwal Huseentu dhiyeessa. filannoo marsaa 6ffaa karaa bilisaa fi dimokiraatawaa ta'een raawwachiisuu keessatti gaheen qaamolee nageenyaa olaanaadha. Haaluma kanaan leenjiftoota hooggantoota poolisii aanaalee fi qondaaltota poolisii godina Arsiif gahee hojii humnoota nageenyaa yeroo filannoon dura, guyyaa filannoo fi filannoon booda irratti dhaabbata giddugala nageenyi misoomaaf jedhuu fi qajeelcha poolisii godina Arsii waliin ta'uun leenjiin kennameera. Leenjichaanis haala nageenyummaa filannoo irratti xiyyeeffatameera. Hooggantoonni fi miseensonni poolisii leenjicha fudhatan leenjicha ogummaa qaban irratti hubannoo dabalataa akka isaaniif horee himaniiru. Qaamni nageenyaa gaheen isaa paartii biyya bulchus haa ta'u paartii dorgomaa walqixa ilaalee ija tokkoon ilaalee tokko deeggaree tokko gadi qabee tokko ol qabuu osoo hin taane lachuufuu jechuudha. Bakka barbaachisutti hojii nageenyaa hojjeta jechuudha. Mirgoolee paartiis akkamitti akka eeguu dandeenyu, seeras kabachiisuu akkamitti akka dandeenyu, ofiifis kabajnee kabachiisuu akka dandeenyu egaa guyyaa lamaan kana keessatti ifaa bilisa kan ta'een kan naagalee akka hooggantoota amma leenjii kana fudhanneetitti duuba buunee hawaasa keenya mariisisuu, nagaa ofii akka eeggatu qaamni nageenyaa nageenya eegsisuudha. Waardiyaa heera fi seera biyyattii kana hanga taanetti hawaasni keenya marii argate beekumsa qabaate namni yakkatti seenu. Qaamolee nageenyaa fi hawaasa hirmaachisuun filannoon duraa fi guyyaa filannoo akkasumas filannoon booda rakkoolee qunnamuu danda'an dammaqinaan hordofuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun shakkii fi sodaa nageenyaa tokko malee hawaasni dammaqinaan filannicha irratti akka hirmaatu ga'ee isaan irraa eegamu kan ba'an ta'uu simaniiru. Ummatichi birmadummaa isaa kan itti mirkaneeffatu, mootummaa ofii barbaade kan itti filatu, nuti immoo nagaa fi tasgabbii sodaa tokko malee bahee filatee akka galuuf leenjii kenname waan ta'eef leenjiin kun hundaa ol hubannoo dur qabnu irratti kan dabale. Guyyaa filannoo san sagalee kennurraa kaasee maal raawwatamaa qabu, guyyaa san maal hojjechaa qabu poolisiin hajiru sirriitti leenjii kennuu kennamaa turedha. Fakkeenyaaf namni ganamaan sa'aatii 12 ka'eetiin kaardii filannoo isaa qabatee buufata filannootti dhufee abbaa barbaade fedhii isaatiin jechaadha. Paartii kamiyyuu paartii badhaadhinaa ta'e baaltiraas ta'e abin ta'e paartii kamiifuu rakkoo nageenyaa tokko malee sodaa tokko malee akkaataa kamiin filannoo guyyaa sanitti kaardii san kennuu danda'a kan jedhu sirriitti nuu kennamaa ture. Gama biraatiin filannoon booda jechuun maaltu raawwatamuu qaba erga filannoon raawwatame booda lakkaawwii sagalee irraa kaasee paartii injifateetiin yookaan mo'ateetiin biyya kana bulchuu danda'u. So jeequmsi dhalatiin filannoon booda maal hojjechuu qabna kan jedhu sirriitti leenjiin nuu kennameera. Itti gaafatamaan waajjira qajeelcha poolisii godina Arsii Inspektar Olaanaa Yoobsan Jabboo olaantummaa seeraa mirkaneessuun nageenyummaa filannoo milkeessuuf kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Paartiilee biyyattii keessatti karaa nagaatiin dorgomaa jiran kan sirriitti nageenyummaa isaanii eeguun isaarra jiraata. Dabalataanis immoo seera kabajanii akka deemanis kallattii qabsiisuun isarra jiraata jechuudha qaamni nageenya. Biiroo bulchiinsa fi nageenya Oromiyaatti daayireektara tajaajila seeraa kan ta'an obbo Gaaddisaa Waaqtolaa gama isaaniitiin leenjichi hubannoo qaamolee nageenyaa kan gabbiseedha jedhan. Filannoon bara kana gaggeessinu yeroo kamiyyuu caalaa diimokiraatawaa akka ta'u, haqa qabeessa akka ta'u, iftoomina akka qabaatu, hawaasa biratti amanamaa akka ta'u taasisuudhaaf leenjiin dursanii hubannoo uumuu kun qophaa'ee jechuudha. Itti aanaa daayireektara qondaalaa naamusa qajeelcha poolisii godina Arsii Koomaandar Nuuraa Shaaquu xumura leenjichaa irratti ergaa dabarsaniin filannoon marsaa 6ffaa karaa nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun akka raawwatamu qaamoleen nageenyaa dirqama itti kenname sirnaan akka bahan dhaamaniiru. Qondaaltotaa fi miseensota poolisii keenyaa hubannoo gahaa ta'e akka argatanii fi caasaan nageenyaa nu jala jiru milishaas haa ta'u qaamni hunduu hubannoo filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa irratti nuu kenname kana nutis gadi deebinee barumsa gahaa ta'e akka kenninu asumaan adaraa isiniin jedha.
Paartiin badhaadhinaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo fi aanaa Saasiggaatti duula filadhaa gaggeessee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Wallaggaa Bahaa Ababayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Paartiin badhaadhinaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa Arjootti duula filadhaa gaggeesseera. Gartootni fi miseensotni paartichaa sirricha irratti hirmaachuun filannoo baranaa irratti dammaqinaan kan hirmaatan ta'uu ibsaniiru. Bulchaan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Gaashaawun Taakkalaa fi aanaa Jimmaa Arjootti paartii badhaadhinaa bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataaf kan dorgoman gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Gammadaa deeggartoota paartichaaf ergaa dabarsaniiru. Badhaadhina filachuun duudhaa Oromoo filachuu waan ta'eef, badhaadhina filachuun misooma filachuu waan ta'eef, badhaadhina filachuun seenaa bade kaleessaa iddootti deebisuu waan ta'eef, badhaadhina filachuun miira obbolummaa dagaagsuuf girgiddaa jibbinsaa diiguu waan ta'eef guyyaan kun guyyaa addaati. Baga gammaddan baga gammanne. Badhaadhina qabannee gaaffii hawaasummaa deebisnaa. Paartii badhaadhinaa qabannee gaaffii dinagdee ni deebisnaa. Waan nuti hin deebisiin hin jiru. Paartii humna qabu paartii jiru qabannee deemaa jirra. Isinuma waliin taanee waa hedduu ni hojjenna. Deeggarsi keessan gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Paartii badhaadhinaa mallattoo ampuulii qabu yoo filattan fuuldurri keenya ifaadha, fuuldurri keessan ifaadha. Badhaadhina filachuun sabdaneessummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun jaalala filachuudha. Haaluma wal fakkaatuun godinichatti paartiin badhaadhinaa aanaa Saasiggaa magaalaa Gaallotti duula filadhaa gaggeesseera. Bulchaan aanaa Saasiggaa obbo Gannatii Taayyee fi aanichatti paartii badhaadhinaa bakka bu'uun caffee Oromiyaaf kan dorgoman obbo Maatiyos Sabboqaa hiriirichatti argamuun duula filadhaa gaggeessaniiru. Ifa yeroo filannu waa hundatu galma ga'a waan ta'eef, ifa yeroo filannu fuulli keenya dura ifa ta'a waan ta'eef, kanarraa kaasee namni hundumtuu karaa wal qixa ta'een gara ampuulii keenya filannee biyya kana gara ceesisuutti aangoon harka jiru kana of harkaa bulchachuutti gara deemuutti nurraa jiraata jechuudha. Paartii cimaa, paartii biyya hoogganaa jirudha paartiin keenya. Kanaaf paartii kana bakka buunee yeroo dhiyaannu uummata keenyaaf wantoota ta'uutii qaban qabsaa'uufiidhaan, bakka bu'uufiidhaan, gurra ta'uufiidhaan, ija ta'uufiidhaan wanta nurraa barbaachisu hunda gochuudhaan paartiin keenya kaayyoo isaa akka inni milkeessatuuf kan hojjennudha jechuun. Bulchaa itti aanan godina Wallagga Bahaa obbo Darajjee Abarraas gama isaaniitiin paartichi yeroo kamiyyuu faayidaa uummataaf dursa kennuun kan hojjetu ta'uu eeraniiru. Egaa namni ifa qabate hin kufu, namni ifa qabate hin gufatu, namni ifa qabate lafa ga'u hin dhabu, dukkana inni hin ceene hin jiru, ampuulii ifu qabattanii lafti isin hin geenye hin jiru. Paartii badhaadhinaa filachuu jechuun nageenya filachuu, tokkummaa filachuu, mallattoo paartii badhaadhinaa kan ta'e ampuulii filachuun isinirraa eegama. Hirmaattotni hiriirichaas filannicharratti dammaqinaan hirmaachuun dabalatatti milkaa'ina filannichaafis gahee isaanirraa eegamu kan baatan ta'uu himaniiru. Mirga keenya eeggannee tokkummaadhaan akka filannu barbaadan. Oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irratti kan simbira gahaatu jiru kabajamu daawwattoota keenya gara odeeffannoon biyya alaatti kan dabaru ta'a. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo kutaa bulchiinsa kaabaa Kiivuutti kan argamu gaara Niyaarangoo gaarraatti volkaanoon dhohee yaaddoo uumuus himamee jira. Uummanni